dhaggeeffatoota keenya kabajamoota akkam jirtan wannin shariixa kana keessatti isiniif waraabuu fedhu kitaaba mabaadi'ul islaam jedhu kanin afaan oromoodhatti deebise itti dhiyaadha. duree bismillaahi irrahmaani irrahiim. eegan rabbi yookaa waaqa faarsee ergamaa isarratti salaamtaa buusee wannin ji'u kitaabni kun kitaaba karaa dhuga'aa nama garsiisu namni yaada gaari'iin jalqabarraa qabee hanga dhumatti dubbise takkaa qara'e beekomsa haqaa guutu'uun galata. namni kitaaba kana kaaye takkaa allafe beekaa islaamaa beekamaa kan abul a'la al-mawduudii je'amu kan beekomsi islaamaa isaan dhaaddatu kan hoggaa kitaaba isaa kan afaan oromootti deeffame kana dubbifte darajaa isaa baru'uu teessu rabbi rahmata isaa haa godhu. dhugumaan rabbiin kitaaban inni barreessen islaama fayyade kitaaban isaa afaan addunyaa hedduutti deeffameeti ummanni afaan saniin dubbatu baay'ee irraa fayyadame yookaa bu'aa beekumsaa argatan. anis waan kitaabni isaanii kan kaayoo islaamaa yookaa mabaadi'ul islaam je'amu takka gadaa islaamaa je'amu ummata oromoo akkaan fayyaduuf jechan afaan isaanitti deebise akka namni haqa baruu fedhu dafee baratuuf jecha. duuba namni waa qara'uu yookaa dubbisuu dandayu haa dubbisuu kan waa dubbisuu hin dandeenye shariixa kitaaba kanaa haa dhaggeeffatu. waan kitaabni kiyya kun asheeta duraa kan harfii yookaa qubee afaan oromoo taheef jecha wannin warra haqa jaalatu kan dalagaa tiyya tanarraa gammadu hundarra barbaadu waan kitaaba kana keessatti duraa ir'ate dhiifama naa godhu. kitaaban kiyya kaan dubbisu wannin ulamaa teenyarraa fedhu waan harfii yookaa qubee tanaan waa barreessun jalqaba taheef jecha waan namni tokko tolche jala laaluu qofarratti dhaabbatuu dhiisanii rabbi malee namni waa duraa ir'atu irraa hoffolu hin jiruu beekanii bakka hundaa waa barreessuu jalqabu. duuba hoggaasan beekomsi ummata isaanitiif bal'ata. karuma kanaan afaan ummata biraa bal'atee eega adda faca'uu ture walitti gale
takka walitti qabame rabbiin dalagaa teenya hunda dalagaa bu'aa qabdu haa godhu haqa nu garsiisee jala deemuu nu haa qunnamsiisu nagayaan jiraadhaa waan feetan argadhaa namni tarjame bara 1986 Muhammad Rashaad Abdullahi kan jaami'aa Azharirraa bara 1962 baye 1962 baye qaraatii gaarii beekumsa cimaa